Mudannoo qabdaa? Yeroo mana rifeensaa hojjetaa turte. Mudannoo nan qabaa. Sooromuu barbaaddaa? Baay'een barbaada. Itti yaaddeettaa, itti mari'atteettaa qabeenya qabaachuu jechuun waan salphaa sitti hin fakkaatini. Akkam naguma? Naguma? Kamati? Nagaadha. Anoo inni ikoonomiksii baratee abbaa qabeenyaati sarartuu iddoo garaagaraa deemes hojjechaa ture qabeenyas qabaa naan jennaan inni akkatti qabeenya horatanii yoo natti himtan immoo anis qabeenya horadheen sooromaadheen dhufe. Sooromuu barbaaddaa? Baay'een barbaada. Itti yaaddeettaa, itti mari'atteettaa qabeenya qabaachuu jechuun waan salphaa sitti hin fakkaatini. Addunyaa kana waan bituu si dandeessisudha qabeenyi qarshiini. Kanaafuu itti yaaddee murteessiteettaa. Itti yaaddeen dhufeen akka fedhe haa ta'u nattaa taphatu sooromni nattaa taphatu jedheen dhufe. Sooromumti jireenya koo oliif gadi haa ta'u jedheen dhufe kutadhee murteeffadhee. Badhaadhinas rakkisa bara. Itti yaaddee karoorsiteettaa qophoofteettaa. Murteesseera ammaan. Egaa tokkoffaan qabeenyi itti fayyadama yeroo irratti hundaa'a. Sa'aatii 24 kana keessaa akkamittiin yeroo keetti akka fayyadamuu dandeessu akkamittiin ganamaa kaastee hamma galgala guyyaan tokko sa'aatiin 24 dhumee guyyaan lammaffaa ga'utti akkamittiin akka yeroo keetti fayyadamtu sitti himaa yoo ibsaan dhaggeeffattee jechuudha. Qabeenya amma birrii miliyoona meeqaatti barbaadda? Maali argannaan miliyoona 5 miliyoona 10 miliyoona 300 miliyoona 182 anoo hin jibbu anoo. Miliyoona 100 qarshii 2,000. Qarshii 2,000? Yoo miliyoona 200 barbaadde immoo qarshii 300. Akkas taanaan isuma abbaa miliyoona 200 naa godha. Walii galtee? Isuma naa wayyaa naafuu. Erga soorame immoo kutadhee man soorama sammuu. Okay. Dhaggeeffadhu gaa. Tokkoffaa. Ganamaa hin dadhabda. Sammuun kee kun work gochuu qaba, hojjechuu qaba. You have to work hard for that makes. Early morning. Sa'aatii 4:00 irribaa kaata. Bariisuu bisaatii 11 miti. Dhaggeeffadhu asii walitti deebisiniiti. 4:00 kaata. Egaa ciree nyaanne mitiire? Ciree nyaanne kanaafuu ciree kana nyaachuudhaaf naannoo mana keetii baatee kaaffee wayii teessee nyaati maaltu jira? What is the food? What is the ability? What is the car? Jettee gaafattee what is the type of food jettee gaafattee breakfast gaarii ta'e isaa nyaachuu sirra jiraata. So what is the next? What is it? Sa'aatii 5:00 yookaan 20 baatee ciree kee nyaattaa. Ammatti ciree kee nyaattee xaxxabattee nyaati keessi ba'ee waan haaraatti dhufutti 6:00 ta'a. Amma 6:00 moo? Sammuu kee hojjechuuf jedha waan ta'eef sa'aatii 6:00 ciree kee nyaattee xiqqoo ishee sammuu kee bashannansiisuu danda'u sirra jiraata. Boqonnaa qabaachuu sirra jiraata. Boqonnaa sammuu baatee waan akka puulii, waan akka geemii, waan akka jira gaafniire, waan akka qorombollaa, buna dhuguu haala garaagaraatiin yeroo kee itti fayyadamtee sa'aatii 8:00 hin beelofta waan ta'eef baatee laaqana kee nyaattaa. Laaqanas nan nyaadha. Laaqana kee erga nyaattee booda ammatti laaqana kee nyaatutti immoo egaa sa'aatiin 9:00 amma 10 ta'uu danda'a. Ammasittiin amma kun hundumtuu ta'utti hojiin hojjedhu jechuudha. Egaa hin dadhabdaa. Dadhabbii jira waan ta'eef laaqana akka nyaattee baatee yoo hojiitti galte maantu si marama waan ta'eef xiqqoo ishee boqonnaa si barbaachisa. Kanaafuu amma 11:20 12tti boqonnaa fudhachuu sirra jira jechuudha. Yoo mana hojii hojjedharreen akka taana. Kanaafuu 11:00 kaasee amma 12tti maal gochuu sirra jira? Meeksasii kee nyaattee hojiidhaaf qophaa'u sirra jira jechuudha. Ergasii amma
Miilli dhalli kee si dadhaba miti ree galgala waan ta'eef wookii gochuu sirra jira baatee magaalaa ilaaluu jira iddoo garaagaraa ilaalanii xaxxabachuu jira hiriyoota arguu jira kanaafuu hiriyoota kee agartee duukaa xaxxabattee maal jettee amma sa'aatii tokko fulakka sa'aatii lamaatti hojii keetti fayyadamuu sirra jiraata hiriyoota kee wajjiniin taphachuu sirra jiraata yeroo kee isaan dabarsuu sirra jiraata jechuudha yeroo keetti fayyadamuu yerootti fayyadamuu itti miti ree ergasii booda'u to the important point we come now. It's an important point. Guyyaa kana guutuu sammuu kee qopheessaa olti. Amma sa'aatii 2 ta'eera galgala keessa. Maal hojjechuun narra jira wanta jedhu jira. Dadhabdee miti rafta. Maaliif sammuun kee boqochuu qaba waan ta'eef. Kana guyyaatti yoo goote. Soorumaan namni si qixxaatu hin jiruun si nyachuu barbaada addunyaa kanarra. Guyyaa kana guutuu nyaata nyaadhu boqodhu hiriyoota kee duukaa naannee korombollaa taphadhu puulii taphadhu naan jechaa ooltan. Irribatti naa kaffaluu hin jedhe lamaa kaasee immoo nama sa'aatii afurii walakkaatti rafu irribatti naa kaffaluu jalqabanii. Akkas taanaan guyyaa guutummaa isaa rafa galgalas guyyaas rafee naaf kaffalan gaasha. Asii walitti hin deebisanii isin jechaadha. Maalirra taa'irtu teessumarra taa'irtu hin isinis. Ani ofii kooti akkasittan sooramee jira kunoo. Makunoo mana hin qabu, jireenya hin qabu, gaa'ela hin qabu, hiriyoota hin qabu. Hiriyoonni kun biraa sooroman. An kunoo yaadaan sooramee baasa nagee jira. Kanaafuu abbaa si ergee dhaqiitti galaafadha. Mudannoo qabdaa yeroo mana rifeensaa hojjetaa turte wanti mudate jira wanti namaa ta'e yookiin wanti sirratti ta'e waan yaadattu wayii qabdaa waan akkasirratti. Mudannoo nan qabaa. Maashiniin hin jiru beektaa maashiniin amma ittiin rifeensa sirreessan hin jiru biyya keenyaa toonda jedhama yookiin immoo millaacciidhaan sirreessina millaacciidha jala keenyee midhuu jala keenyee sirreessina. Gaaf tokko tuman sirreessuuti poolisiidha beektaa ituma sirreeffatu nagaa nama gaafachuu fedheetti utaale lafaa millaacciidhaan hin gurra isaa irraa kute. Oh my God, ichi! Ani rifeensa sirreessaaf jira. Namatu nagaa gaafate. Innis akka rifeensa sirreeffachaa jiru hin dagate. Callisee nama gaafata irraanfatee rakka mataa isaa sirreeffataa jiru. Lafaa gaafa inni nagaa gaafatu lafaa kee gaafa inni harkatti kennu immoo millaacciidhaan gurra keessa baasa jiru. Maaltu ta'e ree? Isa booddee inni hodhisiifatee sinidhaa jedhe. Sini dhedhee namoonni dogongoris lachuu gidduu jira waan ta'eef dhiisii fedhanii dhuma gidduu galanii dhuma dhiifama naa godhe jechuudha. Mudannoon na mudate. Turme baay'ee nama dhiba kun. Ammam murame ammamidha kan inni murame. Kana guutummaa isaan kaase kana guutummaa isaan irraa kaase kana. Oh my God. Kanaafuu poolisiidha beektaa? Baay'ee itti dhaga'ame, baay'ee aaree, baay'ee mufatee. Egaa dogongorri akka sabra ta'es beekaa. Waan hundaafuu torban tokkoof hin cufe jechuudha mana rifeensaa isa jalaa dhokachuuf. Oh, si barbaade siisisuu barbaade? Kaa jechuun itti dhaga'ameera isattis. Anis immoo nan sodaadhe ijoollummaa waan hin qabuuf nan sodaadhenis. Yaa sirriidhumadha. Poolisiin humna qaba. Garuu dhumarratti gurra isaan hodhisiifate maal ta'e gurri poolisichaa? Hin hodhanii fi hin fayye waan sadiif immoo. Godaanisuma qaba malee deebi'eeraaf iddoo isaatti.